Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessan nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya akkam jiru jireenya hunduu bareedaayi anis jira nagaa kootti galanni sattaa tolu akkam isin jidduu kana bannee jirra wanti badeef immoo waanuma xinnoodhaaf jechuudha. Akkam isin jirtu miti hordoftoota tokko biyya keessa biyya alaa jirtanii nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hundiyyuu bareedduudha. Akkam isin jirtu akkuma beekamu gaa iddoon kun algaarran taa'ee jira. Innaa wanti badeef jechuudha. Xiqqoo jidduu kana mana yaalan deddeebi'aa jira jechuudha. Warroonni kaan immoo daa'eetanan bade akkasinitti fakkaannee indeenye kunoo baadheetuman jira. Gottooteetuman deemaa jiran isiniin jedha. Kan kanarraa naf immoo xiqqoo luka kiyya na dhidhiita jechuudha. Luka kiyya xiqqoo na dhukkuba. Jechuun waanuma jirudha jechuudha. Iddoon dura kitittilitti gochaa ture. Jaallukti koo dhiita'eef xiqqoo sodaatan jechuudha. Garuu homaa tokko rakkoo hin qabu. Xiqqoo dhiigatu dabale jedhan jechuudha. Jechuun egaa namni tokko yeroo isaa gahu jechuudha dhiigni gadi deema. Namni tokko immoo lukti dhiita'uun hin jira. Fuullillee dhiita'uun hin jira. Waan adda addaatu jira jechuudha jijjiiramni. Garuu ani qaama koo biraa fayyaadha. Kun akkuma argitanii homaa tokkoyyuu dhiitoo hin qabu. Garuu luka kiyya bichaadha jechuudha. Lukti kiyya baay'ee dhiita'e jechuudha. Ammallee dhiita'ee jira jechuudha. Torbee lamaaf deema jechuudha erga na dhiita'e. Jechuun egaa yeroo da'umsa jala ga'anii waan akkasiinuma nama mudata jechuudha. Waan haaraa miti jechuudha. Dhiigni kiyyas immoo deebi'ee sirratee jira jechuudha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Xiqqoo waanuma lukti kiyya dhiita'eef sodaatani malee waan ammana nama yaaddessu miti. Mucaan kiyyas nagaadha. Innaa kanan isiniin jedhu algaarran taa'ee jira. Viidiyoo baay'ee miti. Kanumani namoonni baay'een maaliif baddee waan jedhaniifani jechuudha. Umallee ergaan dabarfadhu hin qabu waan haasa'ullee hin qabu ergaan koollee kanumadha. Xiqqoo jidduu kana gaa mana kutaa tokkos wayii sitti daballee jirra. Hojiinis natti baay'achaa ture kanaaf iyyuu dhiigni koo karaa kottee kootitti gadi deeme ta'e hin beeku. Yaa'u taa'uunis hojii baay'isuunis sirrii miti yeroo ulfaataatanii. Keessumaa immoo gugguufuun baay'ee dhiiga namaa akka gadi deemu godha jedhan karaa jilbaatti. Ani immoo baay'een gugguufaa ture dhugaa dubbachuudhaafi. Mana ijaaruun immoo baay'ee ulfaata. Hojii mana keessaa mana sirreessuu mi'a asiif as guuruu achi jechuu as jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf jedhee hin beeku. Kanaaf iyyuu dhiigni koo karaa jilbaatti gadi deeme na fakkaata malee homaa baay'ina mana waan dhiigni baay'atee waan na ta'ee miti jechuudha. Na dhukkubes miti. Garuu jarreen koo ji'a koo xumureen jira waan ta'eef iddoon kitittilitti gochaa ture yeroo koo fixeen jira waan ta'eef karaa Phaawulositti xiqqoo jilbi koos dhiita'ee jira waan ta'eef akkan karaa Phaawulositti da'uuf riifarii naa barreessan jechuudha. Phaawulos immoo baay'ee ispeeshaalota jira. Gargaarsa baay'ee namaaf godhu yoollee rakkoon tokko jiraate nama carraa qabeessa namni Phaawulositti da'u jedhu. Inna kana Phaawulositti naa barreessanii jiru jechuudha. Durallee kan dhuunfaas kan mootummaas mitiyyuu jechuudha. Ana kanan kitittili gochaa ture. Meerijoo beektoota meerijoodha.
Meerijoon immoo akka kan dhuunfaa kan dirijjitiiti. Achi immoo karaa Phaawulositti naa barreessan jechuudha. Yeroo koos fixeen jira jechuudha. Tsalootii keessan inni bukkee dhaabbadhaa. Yeroo fixee har'a boruun eegaa jira jechuudha. Guyyaa dhufu. Guyyaa mucaa kiyya baadhee dhufu hawwaa jira. Siin fuulduratti jechuudha. Inni ammoo ammas gaafa 8 na qaxaranii jiru. Hin beekamu gaama baay'inaan namoonni baay'een jechuudha. Ji'a 9 fi 7 da'uu nafee jira. Warri kaan ji'a 10tti da'u, warri kaan ji'a 11tti da'u. Ani garuu tsalootii keessan na godha. Ji'a 9 fi 7 akkan da'u amma torban tokko fixeen jira irra. Waan torban tokko naaf jechuudha. Ji'a 9 fi 7 ta'uufi. Innaa naaf kadhadhaan isiniin jedha. Garatti baachuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuufi. Haadholiin keenya umurii nuuf haa dheeratanii nuuf haa jiraatanii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garatti baachuun baay'ee tokko ulfaata. Dadhabbii baay'ee qaba, dhibee baay'ee qaba. Waa baay'eetu jira jechuudha. Inna kanaafuu haadha ta'uun baay'ee ulfaataadha. Waan salphaa mitiin isiniin jedha. Akkan immoo mucaa kiyya ammadhee nagaadhaan kara keessanitti dhufutti immoo kadhannaa keessan naaf godhaa isiniin jedhaan hordoftoota koo nagaa kooti. Kanumaaf bade malee waa biraaf miti. Nagaadha. Akkuma argitan mana keenyas qalamiin dibamee jira. Manni keenyas baay'ee bal'atee jira amma jechuudha. Manni ciisaa qobaa, manni mi'aa qobaa, saaloonii qobaa goonee jirra. Kutaa 3 goonee jirra jechuudha. Mana keenya baay'ee bal'aadha. Namatti tola jechuudha. Amma manni keenya baay'ee tokko natti tole. Innaa akkana isiniin jedha duran beektu manni koo dhiphoodha. Saaloonii fi ciisni iddoo tokko ture amma garuu adda baasnee jirra jechuudha. Baay'ee das nama jedhama manni keenya. Baay'een gammadee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Innaa akkan immoo mucaa kiyya ammadhee dhufu immoo kadhannaa naaf godhaa isiniin jedha. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabajaa. Innama tsalootii keessan na barbaachisa. Tsalootii naa godhaa. Akka amantii keessanitti naaf kadhadhaa. Ciao. Kanumaan isinitti himuudhaa dhufe. Yoon immoo daa'immoo nan dhufaa. Sanyoo immoo qaxaroo nan qaba gaaf 8 naaf kadhadhaa. Akkan dafee da'uuf isiniin jedha. Nagaa keessan ta'a. Ciao.